Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti tursoota sa'aataa tokko tokko ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kan waliin ilaallu samaraayis kan jettu fayyadamne akkaataa kamiin haala waliigala daataa keenyaatti xiinxaluu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jecha, kan miseensa taatan immoo hiriyoota keessanii share gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Like share godha. Kan miseensa taatan immoo like share godhaan isiniin jedha. Kallattiinumaan gara barumsa keenya irratti gaafa seennu akkaataa kamiin daataa keenya samaraayis gochuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Komaandii samaraayis jettu fayyadamnee hojjenna. Mee akkaataa kamiin hojjenna haa ilaallu. Staataa keessatti samaraayis jechuudhaaf saamoo jennee komaandiin staataan akkamitti nu hubata, samaraayis jechuu akka ta'etti nu hubata waan ta'eef dura garuu suma dheeraadhaan hojjedhu. Samaraayis jennu samaraayis jettanii samaraayis jedhaatii tokko tokkoon itti waamuu dandeessu, tokko tokkoon boodatti waamna. Amma garuu samaraayis jennee interoonne vaariyabiloota keenya hundumaa nu fidee galcha. Samaraayis jennee intereennu bifa kanaa yoo fudhattanii ilaaltanii tokkoon vaariyabiloota keenya samaraayis godhee jira jechuudha. Samaraayis godhee jira. Kun ol laaltu irra keessa observeeshiniin jira. Nama 60tu guutee jira waan ta'eef daataa nama 60 ta'uu isaa nutti hima. Iddootti tariitii miisingi vaaliyuun jiru immoo bifa kanaan hir'isee kaa'ee jira. Amma iddoo kana lamaan fudhattanii ilaaltan maal irratti jira? Online banking kan jedhu kana nam tokkoon fayyadamne jechuudha. Marital status kan jedhu kana namni lama haala gaa'ela isaanii ibsamne waan ta'eef irraa hir'isee kaa'ee jira. Warra kaan garuu guutummaadhumatti filannoo isaanii kennaniiru jedha. Asirraatti daataan kun bifa kanaan daataa keenya samaraayis gochuu dandeenya jechuudha. Miinii isaa kaa'ee jira. Yoo fudhattanii ilaaltan kun ID dha by the way, kun galchuun hin barbaachisu. Haa ta'u ani samaraayis jedhee interwaan jedheef vaariyabiloota jiran hundumaa waame. Gaafa tokko tokkoon qaaceessitan garuu ID keessaa hambisuu dandeessu. Tartiiba jechuudha. ID gaafa jedhu anatu ID moggaafate malee tartiibatii gadi jirani. Garuu umurii fudhannee ilaallu. Namni 60 umurii isaa guuteera. Miinii isaa bifa kanaan kaa'ee jira umurii. Standard deviation isaa bifa kanaan kaa'ee jira. Umuriin inni xiqqaan 17 ta'uu isaa, minimamiin 17 ta'uu isaa, maaksimamiin 67 ta'uu isaa nutti himee jira jechuudha. Warroonni kaan vaariyaabiliin isaanii baayinariidha waan ta'eef, vaaliyuun isaanii baayinariidha waan ta'eef baayinarii bifa kanaan kaa'ee jira. Amma iddootti kaataagorikaalii ta'elleedha kaa'ee jira 1 up to 6 jedhee kaataagorikaal vaariyaabiliidha isaan kunis. Kanaaf isaan kana miinii isaa, standard deviation isaa egaa daataan keenya kan vaaliyuun daataa keenya kan galu lakkoofsaan isin jedheera waan ta'eef isaan kana hidhee bifa kanaan miinii isaa, standard deviation isaa, minimamii, maaksimamii isaa kaalkuleet godhee jira jechuudha. Saataanii gara dhumaarratti yoo dhufnee fudhannee ilaalle household income fudhaa ilaala. Household income fi eejii irratti samaraayiziin kun sirriimatti haala jiru nutti hima jechuudha. Warra kanallee egaa 0.1 dha waan ta'eef vaariyaabilii vaaliyuun isaa baayinariidha waan ta'eef 0.1 kaa'e minimum 0 maximum 1 filannoo malama jira yeesen doonoo warra guutamanidha. Warri kun garuu continuous variabilidha. Eejiin continuous variabilidha waan ta'eef umurii nama 60 jira. Umurii nama 60 kana keessa inni xiqqaan 17 inni guddaan 67 dha. Asittis ol dhuftanii ilaaltanii household income namni 60 galii isaanii ji'aan argatan ibsaniiru waan ta'eef inni xiqqaan 5,000 dha. Inni guddaan 850 miiniin isaa 77 fi 200 kaa'ee jira. Standard deviation isaa immoo bifa kanaan kaa'ee jira. Bifa kanaan samaraayis gochuu dandeenya jechuudha. Daataa haala daataa keenya haala waliigalataa bifa kanaan samaraayis goone xiinxaluu dandeenya jechuudha. Samaraayis kan jettu kana saamiidhaanis fayyadamnee ibsuu akka dandeenyu. Samaraayis jechuu fi saam jechuun staataa keessatti saam gaafa jennu samaraayis jechuu keenya ni hubata waan ta'eef saaminnee interoonne isuma sana nu fida jechuudha. Ilaalaa vaaliyuu. Inni kun ilaala kun saaminnee kanuma nu fide jechuudha. Kanuma nu fide jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeessu. Tokko tokkonis ilaaluu dandeessu. Saaminnee vaariyabiloota keenya amma warri kaan baayinariidha waan ta'eef nu barbaachisanii eejii fi warra continuous variability ta'e qofa ilaallaa yoo jenna ta'e kun dhufnee asumnee irratti kilik goonaa nu fida. Household income continuousdha waan ta'eef isa irratti kilik goonee fidannee kana lamaan qofa ilaallaa inni yoo murteessine bifa kanaan itti waamnee samaraayis gochuu dandeenya jechuudha. Haa ilaallu. Kun isaan lamaan qofaan nu fidee jira jechuudha. Itti of fudhattanii ilaaltan isaan lamaan qofa. Maaliif warri kaan
baayinariidha waan ta'eef baayinariidha vaaliyuun isaanii waan ta'eef dhiisuu dandeenya. Isaan kana garuu itti waamuu dandeenya. Bifa kanaan daataa keenya qaccesuu dandeenya isiniin jedha. Namoonni fuula yuutuubii kiyyaa faaraa taatan osoo sabiskiraayibiin godhin akka hin baane isin jedha. Hanga kutaattaan wal agarutti nagaan naa tura.